ganama kana wallahi wa billahi wa tallahi nama shan intala takka umriin tiyya bar ana 55 sana jetteen 55 sana ليش أكلنا تدر بتن جتين شرطة عربي بوليسي دان يا أخي أنا هذا تيزني لم يتوبيا تبر أنا 55 سنة ليش أكلنا تدر بتن جتين باقي 5 سنوات أنت تموت يعني أتي دو راف أما تشاني سيافي يعني وبليزغي أنا هذا تيزني وبليزي تيزني ليش نتدر بتن جنان أما تشاني دو أبو أما تشاني سيافي خوتو ناتي جرتا يعني أكسي لبرة تدر بنجتو جرانا من ياتي دوبا خانا هوندا غا ميديا غرتي نوغا بادون قمنو ركنا بيجتنا خيسة تهاجر رب مان كاليني غرتي نو فايل الون سنين جامل يا ون براتك غرتي خانا ونين جو بريزقية سكنتا ما شاء الله سلاو دبين تون نما نياتي نمك اكتي انيو غرتي كومنانيس دبين جبدو نمو قبا افت لاتشو قبابيتا يعني مالين غودي اكدون فاتتي اني غرتي سغله توفين درقمتا سغله نوتا جچو جران لبونا مالا ما صديق اني دمو بيجتي غرتي الدنيا تون شورور كيسا الدنيا دغيسيسو حقيقه واحد دغدو دندينا ان شاء الله سانيس فورمات مالي كوميسو سما قبنو اورومو والكومچو قبنا امو هوجي غمتان ارغمسيسو قبن يونايتد نيشن جرا نمو افان اداتين ركنا غرتي جيرو خنا موتومان غرتي ساتلو قب سودين تون ساله تلمتي جرتي درو دغيني جران غرتي لولا جرتي akka gartee duraanii daran amma gartee irmijja irra fudhatanii ummata gara mana hidhaa guuraa jiranii mee munir gama kee dabaraga inshallah taala maaltu jira yani sila akka yoo gartee biyya akka libiyaa taate akka gartee biyya mootummaan qabne taate waan gartee heerriin isin jiru heeraa seerriin jiru biyyi suudii tunis heeraa fi seera qabdi heera isii anjelaas deemuun dirqama ta'a mootummaan keenyoo namni biyya gartee narraa fudhadhaa heera malee biyya tana seenan jee waan inni godhuu qabu suudiin heera siitii walii qabdee mana hidhaa geessuu qabdi mana irraa kan fudhatu sila biyya teenya maaliif waan kana irra didee lammiisaa tunis waan gartee gaafii deebuu qabu kan nama yaachisuu qabu mee maal inshallah walumaa galattuu mataan dhukkube okay partituu dhaan itti fufa እና wal qabsiiseetiin haasawa arra silaa nuti namni kudhan Washingtonitti namni kudhan Frankfurtitti imbaasii Suudii duratti bahee rakkoo tana silaa sagalee taaneef za'a 24 keessatti furmaata argatan tana waliin soo ji'a takka keessatti waggaa yeroo 9 yeroo 10 baane hiriira laakiin ummata Saudi Arabiyaa kana obboleeyyan keenya kan dhiiraatii fi kan dhalaa haa ta'u kan dubartii haa ta'u kan shamarran daa'imman kanaaf maaliif namni shan imbaasii san duratti sagalee illee dhageessisne kana garaana nyaata community biyya adda addaa kan Awurooppaatii fi kan Ameerikaa kana komiidhaaniin paartituudha kuni lammadaa waan inni joo barbaadu mootummaan Itoophiyaa kijiba ani irra guddaa kijiba kana dhugumaan dubbadha Dr. Abiyyiin akka qeeroon biyyatti galtu hin barbaadu maaliif nan jaa eega inni aangoo irratti dhufee booda namni Abiyyi aangoo irratti eega dhufee manni hidhaa Saudi Arabiyaa ummata keenyaan guutamee jira maaliif yoo biyyatti galan qabsootti dabalamanii yaada joodhaan sodaa guddaa qaba Dr. Abiyyi jechuun nama addunyaa kana gubbarraa nama akka isaa sodaataan agarre fakkeenya yoo fudhannee gurbaa fayyaa hin qabne tokko kan nugusa 8ffaa ka ja'aniin mucaa naannoo Amaaraa tokko 8nya nugusi finjoo gawwaa tokko yoo mental IQ isaa xiqqaadha namicha san hidhee bar sodaa keessa jechuudha ani bakka akka ta'e shakkiin qabaati amma Abdulaziz jira imbaasii Suudii akkasuma fakkaata nama achi keessa akka gaariitti tika isaatii fi maqaa kaasuu hin barbaanne miseejii isaa sifin dubbisa Facebook biraatiin wal qunnamna kabalaa hinje olirraayi akka hin galchine dhiibbaan nurratti godhamaa jira ajajaan nu kenname dur aboo bar dhugaa yoo walii himne nam kum 400 gaafa wayyaanee san nam kum 400 gaafa ummanni addunyaa narraa baha jee Suudiin namni Itoophiyaa nam kum 400 half million jechuudha half million torbee lama keessatti mootummaan Itoophiyaa kan wayyaanee waggaa 27 nu ajjeesaa ture san xiyyaaraan halkanii guyyaa guurtee fitte arra kun garuu nama 50 lakkoofsi isaa xiqqaa hin tuffatamu guddaadha nama biyya tokko jechuudha kumni 50 garuu kumni 50 kun akkamitti galchuu dadhabeedha hakum 400
torbee lama keessatti mootummaa wayyaanee galche kuni mootummaan biltsiginnaa kun maalii fi nama 50 galchuu dadhabee achirratti hanqa namni fannisu itti callisa. Moo daawun abiyyi waan ja'aniif saniif xiqqii seenee akkamitti namni mootummaa tahee sammuu xiqqaa kana qabaatee akkamitti gadi bu'ee daawun ja'aniif yookaan uummanni miira keessa seenee sagalee isaanii dhageessise biyyatti gala kaan wobootti dabalama kaan qeerootti dabalama. Yaadii jedhuurraa nama addunyaa kana gubbarraa baay'isa wayii nama keessaa bakka agarra. Amma alaa kulli waan soban ta'e waan kiliir ta'e imbaasii nama yoo konnekshiina qabaatte gaafadhu. Maali yoo jetteen imbaasiin nuti maal godhuu dandeenya? Wucci guddaa ministeer gadduudha. Gadduunoo isarraa dhiibbaan kan dhufaa jiru masaraa mootummaarraa tikarraa itti dhufuu jira. Yoo manni kun tajee asoo mootummaa dhaabbanni rakkoo sitti uuma achumarratti itti dhiisii haa iyyanii yaada jehuudhaan wanni kun waan itti yaadamee godhamaa jiru. Addunyaan beekuu qabu. Saniif yoo abiyyiin fudhachuu dide yoo mootummaan Itoophiyaa fudhachuu dide nuti addunyaadhaaf beeksisne biyya sadaffaa Ameerikaa haa ta'u, Kanadaa haa ta'u, Noorweey haa ta'u, biyya sadaffaan uummanni UN jala seenee biyya sadaffaatti haa galu. Kanarratti irratti hojjechuu qabnaan jira. Allahu akbar. Bareedaadha dhugaa keeti akkasii carraa gartee tala dirqama akka dirqamummaatitti warri gartee hidhaallee itti jabeessite deemtan jedhus ni jira. Wallahi furmaata ni harkatan. Addunyaan tun namni bakki itti mana hidhaa biyya teenyaa kana daran hidhaa jira. Furmaata gartee kan biyyaa yakka dalagee heera biyyaatiitu laalama. An yeroo gariin ajaa'ibsaa beektaa seera olaantummaa yeroo jedhan biyya keessatti yoo namni hiriira ba'ee waa balleessee ajjeefamu. Kunoo seera kan gartee yoo biyyaaf seera olaantummaa yoo hin taane seerri akka biyyaatitti lammii ofii biyya keessaa fi biyya alaa akka hin ajjeefamne baraaruu mana heera seeraatti dhiyeessuu kan yakkame akkasi mee silaawuga kan iqaamaa qabulleen itti dabalamaa jira khadiir asiin durallee qabamtee turte mee yeroo namni yoo hin qabamnes saahiba isaa qaba ollaa isaa qaba hundi isaatu gartee rakkina keessa jira maaltu nama mudata mee maallaqa hojii dalagattee maatii qabdu mana qabdu kanarraa maaltu nama mudata mee suudii keessatti wallahi Jamaal Abu Maaskiyya ani wanti baay'een takka wanti gartee hedduu takka garaana nyaatu dubartiidha ni beekta mana hidhaa san keessatti. San gubbaaraan warra gartee wallahi ilmoo aanan waan nyaachisu qabnee jira biyya tana keessa. Akka ta'u dhabee wallahi. Dubartiin Oromoodha deemtee daleediinni ilmoo isaa bira taa'eeti ilmoo mana keessa qaba yoo gabbee hin dhiisan. Ta'us garuu namni kun dhufee keessa seene. Dhiyoota nama dubartii Oromoo yoo agarte namni kun gaani beekte dubartiin tun laguutti dhufaa maaltu jira. Mana hidhaa keessa teessee gideecha keessatti wanti kanaa kun gideetti mudatu dhiirtiin oowwasan hin dandeessu. Gisee dubartiin tun laguutti dhufa maal jettee achi keessa waa meeqa argachuu feeti maaltu jira bakka. Wanni isaan hundi biyya tana keessa jechuun bakka maaltu akka dilii akka maqaa qabnu namaaf hin galu ni beekta. Kan hunda mootummaan Itoophiyaa osoo jiru akkanas jee gisee ilaalu hedduu nama dhiba maaliif lammii silaa biyyatti miidiyaan ittiin addunyaan mul'atu silaa ta'e rakkoon qabu waan takka jechuudha wanna feete yoo taate. Wallahi obboleeyyan kiyya haqiiqatan namummaa hin qabnu nuti gaanguma Jimma Arsii Harar Boorana Wallagga kanuma gadi dhaadachuu malee ruuhee ilma namaa takka baraaruu keessa hin jiru dubartii fi dhiirtii akkuma ni jee kadiirii wal dhabdi nuti gartee qulla deemuu dandeenya mana hidhaa san keessa oowwa biyya sanii namaan hoosisu tan garaa qabdu gartee tan deetee ilmoon takka Mustafaa jirtu mana jirtu ta ilmoo bira maatii sadii takka waggaa takka akkanaatii jiru obboleeyyan kiyya lafti suudiin nama isiitu waggaa meeqa akkanumatti hiiti mootummaa gartee zulmii addunyaan tun silaa biyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyya rahmataati silaa janna ammoo kanuma gubbaa warra hidhaa jirutti ka gammaduus ka paartii badhaadhinaa ta'e kaantee gammaduus jira tun gartee ani aqli hayawaaninu akkanaa miti mee loon bakka loon isaa itti du'e takka sareen itti duute bakka san hingotee teesse hin deemtu bira hawaasni kee akkana dhumu jiru biyyattis dhumu jiru kana keessa kan gammaduus numa jira guyyaan dhufaatii jira inshaallah namuutu inshaallah jajaa isaanuma argata
gartee biyya tana iqaama qabaattus numa qabamta qabaachuu baattus numa qabamta yakki isaan dalagan hin jirtu rabbiin subhaanahu wa ta'ala furmaata nuuf haa fidu tanuma jenna gartee yeroo garii Saudi Arabiyaa Allah hin komadhu hawaasa biyya ofiitirraa bahuun rakkina namu dirqamee jiruuf jireenya mootummaa asiin dura abbaa irra jalaa baqachuu arrohoo nama mootummaan keenya afaan keenya dubbatu maal jedhan geete yeroo garii obboleeyyan keenya makmaaksa kanaan mee isinii gala quraanii isinii galuun se'a waraabeysi sareen makameeti gartee dutu eegale jedhanan isin yoo galte isinii galti yoo nifi kan yuusu taate ni beekan ka akkana wal keessa dhokonnee wal nyaachaa jira social media irraayis tana mee Muniir maalitti dabalta rakkina numa agarraa yaani nama 200 fuudhuun kun keessaa gurrachu moo maatiidha moo maali anna dhibdee beeyta mee kanarraa maal argitan dubbiin Saudi Arabiyaa haaste kanarratti mootummaan Saudi Arabiyaa wanni tokko maal badii qabdi yani gama fuutee mana hidhaa geessite mootummaan Itoophiyaa amma fakkeenyaaf Suudaanii jira wanta Filipiinii jira Bangaalii jira ummanni imbaasiin isaanii warra waggaa tokko dura achitti warri Itoophiyaa irraa hafee ummanni Oromoo irraa hafee sabaatamlammiin Itoophiyaa keessa jiru achitti hafaniiti ummanni Bangaalii galaa jira ummanni Eertiraa galaa jira Eertiraan Isaayyaas Shiftaa jettu kun galfachaa jira nama isaa ani Saudi Arabiyaan bakka biyyattii irraa bahaa jettee fuutee mana hidhaa geessite garuu kan dhufee waraqaa fitee wanta qopheessee nama isaa qulqulleeffatee kan fudhachuu qabu mootummaa Itoophiyaati kan bilisiginnaa kan ammaa kan anarrallee akka gaariitti kan sirriitti beeku Kadiiri amma fakkeenyaaf imbaasiin gidee qabuu dhufee maqaa kee galmeesseeti tartiibaan nama qabamee tartiibaan akkasitti biyya galcha amma bar Abiyyiitu akka hin galchine godhu jiraadha eega Abiyyaan gorra dhufee birraa jalqabee nama mana hidhaa keessa jiru jira amma bar sagaleen tu ol baate sababa shamarran qabu eegalanitti sabara daa'imni booyuu eegaletti namni iffannisutu eegaletti malee bar irraa dubbachuu ittuma jirra nama dhabne nama nu gargaaru dhabne barsa nama nu cinaa dhabnu dhabne aktivistiin hundi siyaasaa malee nama kanaaf dubbachuu ni dhaabe miidiyaan dubbachuu ni dhaabe ndaawwan amma fakkeenyaaf Beerut yoo fudhatte miidiyaan nafteenyaaf torbee takka keessatti nama kuma meeqa biyyatti galchite ijoolleen teenya Haacaaluudhaaf hiriira baanjaanii maqaa isaanii qulqulleessanii achitti hammisanii jiran namni keenya social media irratti duula banuu dadhabina guddaa qaba kaanis waan takka yoo qabate muciccija akka waraqaa fi jawwaa waan qabee gadi lakkisu waa'ee siyaasaa waa'ee ajandaa takka ajandaa taayyeetu walii live itti seenu amma kaleessa wanni live itti ijoolleen asoo namni keenya Saudi Arabiyaatti hidhaa jiru asoo namni keenya dubartiin teenya achitti iffannisaa jirtu waa'ee nimicha gaazexeenyaa nama tokkootiif live seena suufa uffatee dhufe aktivistiin keenya hundi aktivistiin uummata kaanii garuu torbaan lama guutuu duula bananii asoo hifanne asiin siyaasaa haasawaa asiin uummata isaaniitiif sagalee taha nama kumaatamaan lakkaa'umu isa Kuwait irraa illee sababa uummanni duula banetti uummanni keenya illee sababa sanitti galee jechuudha muraasni hanqa keessa bu'ee jechuudha dadhabinni nuti mootummaa Suudii maal irraa qoman tokkoffaa Abiy lammaffaa aktivistootaa fi miidiyaa garaagarummaan jechii fi samii akkanatti walii himne akkanatti yoo wal qomanne malee mee amma kaleessa mee deemiti viidiyoo piroofaayila aktivistoota ati jettu hunda dhaqilaa waa'ee gaazexeenyaan nimicha maarree jaannisan zaadii damii afur keessa gallakkifame olii godha hafarsan I don't care waan maal irra naa ka'e lubbuu uummata kuma shantamsan caalaan namni gaazexeenyaan san laayivii aalam irraa gubbarraa haasu maaliif daqiiqaa 10 nama yuudu social mediaatti wanta hin banne sobduudha kijibduu dhugaa akkanatti yoo dhugaa walii himne sagalee uummata Oromootii miti sagalee uummata dhuunfaa yookaan sagalee paartiitii malee sagalee uummata hawaasaatii miti jennee uummata san moggaasuu qaba kaniin jedhu kan dhugaa eenyu qeeqnaan na dhibee yoo akkana walitti himne malee yoo wal sossobne yaa abba qabdi ibsobaa jirra jechuudha yoo mootummaa qabna jennee kanuma akka feetettuu taatu gartee kursiin rabbe yoo hin komanne eenyu abbaa keenyaa komannaadha hojii namoota okay akkasumattis lammadan abbootii amantaatis sheeka haa ta'u qeesii haa ta'u abbaa gadaa haa ta'u warri ispeeshaalii social media irra jiran kuni miidiyaan adda addaa miidiyaa OMN fi yookaan keelloo fi yookaan kana kanaa miti miidiyaan islaamaa haa ta'u kan kiristaanaa haa ta'u ni jira miidiyaaleen adda addaa uummanni sanillee maaliif sagalee uummata kanaaf hin taane miidiyaa hawaasaarra miidiyaa amantaati isaanii nuti uummanni itti gaafatamummaa amantaa qabaa'u amantaa kiristaanaa haa ta'u amantaa islaamaa qeesiin haa ta'u sheekaa haa ta'u
gadi bahanii uummata kanarratti maaliif mootummaa irratti dhiibbaa hin uumne akkana tokko tokko zirziriitti himuu qabna. Miidiyaan Islaamaa hedduu, miidiyaan Kiristaanaa hedduu kan daawaatti godhan, kan sibkatiitti godhan hedduudha. Maaliif uummata kanatti dhumaa jiru daa'imman harma dho'isistuu dhabdee mana hidhaa keessatti oowwa kanaan du'aa jirtu kanaaf gadi baay'ee abbootiin amantaa maa sagalee hin taane. Miidiyaaleen amantaatis kana qofa irratti waliidhaan tokko tokkotti akkanatti nani sadarkaadhaan kaa'e. Waa'ee aktivistii dhiisii waa aktivistiin amma aktivistii yuutuubaa ta'ee uyi. Yuutuuba yoo dalagattee hawaasa kee irraanfachuu hin qabdu. Dhugaa kana walii himaa deemuu qabna. Hai ati dubartii jechuun haadha obboleeti. Waan meeqa nuu taati? Ji'a sagal garatti nu baadhattee asiin nu geesse. Nu barsiisanii sadarkaa kana warra nu ga'e. Gaafa daangarraa buqqee akkasitti gaafa miidiyaan takka dhufe akkasitti mana madaam keessa dhaabbatanii haanis dhiirtii gaalatii isaatiif OMN ni gargaara. Za'aa 8 hojjateetii miti kompiitara wantarra dhaabbatee kaartoona yookaan maashinarra dhaabbatee hojjetu. Barahaa aduu san keessa dhagaa mana ijaaraa falaxaa za'aa 24. Taanis mana madaam hojjatteetiin miidiyaa kana gadhaaban. Miidiyaan isaan gadhaaban miidiyaa biyya abaan dhugaa siimu. Yoo silaa biyya faranjii tahee silaa za'aa 24 irraa hafarsa aktivistiinis za'aa 24 irraa hafarsa miidiyaanis. Akkanatti wal tuffachuun gaarii miti. Warri biyya Arabaatis haadha teenya obboleeyyan keenya eenyu ol kabajaa qaba. Kanaan joo barbaadu. Maashaallah inshallah gaggabaabsaatuma walii kannaa inshallah obboleeyyan kana naqaa jechuu jirtan inshallah achumaan nu daawwadha waan khayrii barreessaa warra jalaa waa komatu san gartee islaamummaa akka islaamummaa itti gartee jarri kun nama islaamaa jedhanii nama dhibdi agartee oromummaas ni qeeqamanii namummaafis bineensotaaf illee ni qeeqamanii nama dhibdi nuti mootummaa komachuu qofa osoo hin ta'in hunda keenyaa waliin wal komanna furmaata waan hin arganne hin jirtu haqiqatan beekaa namni wal marii jirraa waliif sagalee maa hin taane gartee jennee tokkummaa kan sirbus tokkummaa shayinnis minbarraa tokkummaa kan gartee charchi keessa jirus tokkummaa kan bakka kadhaa jirus community jirus tokkummaa jechaal tokkummaan teenyamee obboleeyyan kiyya amaarri gartee silxeenis namoonni hundi gartee ambaasii waliin taa'eeti nama ambaasiitillee niin beekanillee akkasuma dubbisee waliin taa'ee furmaata faarsee mootummaa Suudiis faarsee yaa Suudi isin bar waggaa 400 dura bar seenaa walii qabna akkana gartee warra nama gargaaru faa jira hawaasa kana tikeeta murraa fi nu gallakkisa jee namni kadhatee akkana jaa namni dhaqof sin ajjeestu Suudiin suma darbiti malee obboleeyyan kiyya taa'asiin dura mana hidhaa hin turtu qabamtee teessee bultii waa xiqqoo teessee galta ta'arraatu mootummaan sin fudhadhu maal jechaa jira obboleeyyan qilleensuma international gartee airportii booletti haa buunu yaa obboleeyyan kiyya jedhanii nu kadhachuu jiranii mee kadir kiyya asirra wal saaxilaa jirra gara suuraatiin waan adda addaatiin wal saaxilaa mootummaa Suudiitti saaxiluu maaliif dadhabnee maaliif gartee namni wal komata yoo kan dubbannu taate ammas dhaabuman nama irkisuunoo maali mee mana hidhaatti seente moo manni hidhaa Suudi Arabiyaa akkam fakkaatamee gartee qilleensaanis foddaanis nyaataanis hammamaanis mee manni hidhaatu uummataan galleenseya uummanni kanaatu kijibamoo viidiyoo laaluu jiran tanaa kijibamoo nuu kijibamoo mootummaa didu jiru kijibamoo Suudi Arabiyaa kijibamoo United Nations kijiba warri kijiba zilaa jedhuufis mee inshallah waan jettu. Okay, dhugaa rabbii dubbachuuf beektaa wanni rakkoon tun gizee sitti hoddommaate dubbachuullee si jibbisiiste beektaa yoo sitti hoddommaate dubbachuullee jibbita maaliif jennaan sitti si guuttee ofirraa dhiisuu barbaadda beektaa kanaaf ani dhaabaan beektu akkas nama gooti. Bakka akkas yaa ni beektaa kanaaf amma ani tara takka galeetillee ture biyyatti yeroo Abiyyiin akkas aangoo qabatee xiqqishoo turu sanillee na qabanii turan yeroo sanillee galeetiin ture jidduma kana atillee akkuma agarte qabameetiin bahee ture yeroo lammataa tana ta'addaati. Anaa ciisutti jiru qullaa akkaan gara haadha garaa yaa bahetti mee fakkeenyaaf dubbii tun warri gartee biyyoota faranjii keessa jira warri akka keessanitti biyya gartee dimokiraasii keessa jiru dubbii tana yoo itti himu hin amanan beektaa. Anaa qullaa akka haadha tiyyaa gara bahetti ciisutti maaliif namni yeroo rafe namni du'ee fi namni rafe tokkuma ni beektaa. Naa akkasin rafutti jiru hulaana cabsanii natti ol seenanii mootummaan biyya tana dubartii mana kaan keessa ciiftus akkasumatti isii rafu jirtu itti ol seenanii dhidhiitanii kaasanii
ilma dhiiraa qofa feena fi rijaal lofii rijaal ixla lomaa fi rijaal horma kan lijaanii ani dhiirti gartee iqaamaan qabne yeroo san mana san keessa naatu jira na fuudhanii na gabbaasan. Yeroo sanitti maallaqa ni qabdaa naan ja'anii maallaqa ni qabaan jeeni riyaala 6,000 obboleessa kiyya riyaala 6,000 jechuun biyya tana keessa yeroo ammaa yeroo koronaa kana keessatti ilma dhiiraa tokkoof waggaa tokkotti fudhata riyaala 6,000 ji'atti 200 dalee. Nama akkaan dalaguutu 500 dalaga riyaala 500 maallaqa biyya tanaa 200 daleena waggaatti fudhata riyaala 6,000 maaliif maallaqa baasii jira maaliif jira. Maallaqaan ani akkasitti laffa'eetiin fide san yeroo sanii narraa fudhatanii na gallakkisan. Yeroo sanitti alhamdulillahi namoonni 8,000 kafalanii ana caalaa kafalanii bahuu fedhan maaliif rakkina mana hidhaa san keessa jiru ni dandhaman alhamdulillahi ani unqaan Jamaal Bumaaski wallahi onni irraa isin dubbadha mana hidhaa san dhaquu dhiisi makiinaa isaanii keessa nusa takka taa'uu hin dandeessu habiibii kiyya akka nama gartee dhiiroo gartee rabbiitu azaaba qiyaamaa ka ja'an san buuse moo ilmuma namaati jettee laalta makiinaa shabkii itti hidhanii deemaniin makiinaa isaanii san keessa tokkondii takka haga mana hidhaa si geessan afachuu hin dandeessu. Hurkaan kun sirraa bu'eeti mee viidiyooti yeroon akka sirri faatu waraabu san yoo agarte katee viidiyooti takka makiinaa san keessa taa'e. Hurkaan kun narraa yaa'eetiin huccuuti ya jiitu akka nama gartee qaama dhiqatee dhaqee akkasiin micciiree eegaan maallaqa 6,000 kafalee booda jechuudha. Sanummaan amma ni dhaabbate. Maallaqumaan bahuun sanu amma ni dhaabbate. Amma kaleessa nama 3 irratti dawwalee yaa obboleessa kiyya rabbii si uume sodaadhuuti. Mucaa tokkoon naan ja'a. Akkaan ta'uun dhabe. Yaa obboleessa kiyya rabbii si uume sodaadhu mucaan jaartiin isaa jalaa qabamtee maraatee kuteenu harkaayi mee rabbii si uume sodaadhu nama 10,000 maallaqa 10,000 biyya tanaa jechuun 100 biyya teenyaati. Nama 100 nurraa fudhatee intala tana gabbaasu rabbii si uume sodaadhu nan laali naan jeetiin asii dalagaa wallaane akkaan ta'uu dhabe bilbila kiyya gachufate. Furmaata dhabnee jechuudha. Jaartii isaati niitii isaati bee. Hagas takkatti mootummaan biyya tana rakkinni hamma nan jaamne nama kana keessatti deemaa jiru. Durii yoo fudhatte amma bara kanaan dura lammiileen Itoophiyaa biyya tana keessatti hookara akka malee ooftee amma nuti amma dhugaa rabbii dubbachuuf biyya tana keessatti haguma yoo yeroo qabanne malee Itoophiyaa jechuun biyya tana keessatti waan fokkuu takka. Maqaa Itoophiyaa himachuun fokku jechuun akka sheexaana laalan. Somaalee jennee jiraanna biyya tana keessatti yoon kijiba kunoo haaragaan abbaan ilmaan Oromoodha. Dubartiinis an Somaalee dheettee mana madaam daleeyti ani Somaalee dhageetiin warra Arabaa bira dalagan. Warri hidhamee mana hidhaa kana keessa jiru hundi isaaniitu warra alatti Somaalee jeeti eega gartee qaban booda Itoophiyaa ta'uu isaaniitti himatan jechuudha. Haala sanitti lammummaa biyyuma san himachuun obboleessa kiyya safuudha jechuun qaaniidha biyya tana keessatti sin dhiisa yookaan si nyaachuu fiigan. Ati haywaana siin jaan. Maaliif mootummaan biyya keetii akkasii siin jaan mootummaan biyya keetii hijibduudha siin jaan ra'iis anta kazzaab yaa akii naan jaan wallahi ra'iis baladanta kazzaab naan jaan hijibaadhaa ra'iisni biyya teetii mootummaan biyya teetii hijibaadha siin jaan. Hin fedhan maquma biyya tanaatu duuba yaa obboleessa kiyya haala saniini gabaabseetiin tiima mana hidhaa san keessa gaafa nan dhaqu dammaam iddoo jaamtutti ni hidhame ji'a takkaan ture. Lammiilee Paakistaan yoo wajjin hidhame. Bangladesh yoo wajjin hidhame, Yamanii waliin ni hidhame, Suuriyaa waliin ni hidhame, Filipiin yoo wajjin ni hidhame. Lammiin biyya tana keessa lammiileen hin jirre hin jirtu. Hatta faranjiin ni jirti. Garuu faranjii waan nuti dileen hin dileedu malee lammummaan hin jirre ta biyya tana Afrikaan raayis Ugaandaa jira maaliif jira? Ugaandaa jennaan mee waan takkaa si yaadachiisa. Miciyyoon takka biyya asirraa Haayir bakka jaamtu jiraatti Riyaaduma kana keessa. Miciyyoo san dhukkubsatteeti Suudiin fuutee mana haakima ofirraa darbite. Eega mana haakima ofirraa darbite booda micoon tun lammii Ugaandaatii beeku. Mana hakimaa keessa darbanii biraa deema warri isin bira daleedu. Duuba asii deebi'anii lammiileen suuraa michiyyoo san akka tasatti suuraa Suudiin tokko kaasee viidiyoo waraabee namni kana kanaa kun mana Musteefaa keessatti darbamee jira jee arabtichi tokko viidiyoo san ol baase. Michiyyoo takkittii sanii fi kun hodhii uummata aljiuma kana keessa. Michiyyoo takkittii saniif lammii Yugaandaa feesbuukii miidiyaa hawaasa irratti as baanii shoorarkaa mootummaa isaa kaa'ee kun waan san jaluma osoo hin deemuutiin boodarra mootummaan maali bulchaan Yugaandaadhaa maqaa isaa maali hin beekani bulchaa Yugaandaa biyya tana dawwalee michiyyoo san akka galtu ja'anii yookaan lammiin tiyya hundi kanaa galtu je'anii michiyyoo san galtee fi taafeefillee kabajetti godhe jechuudha.
torbee tokko keessatti beek miidiyaa hawaasa irra torbee tokko keessa mootummaa tokko dhaaban garuu arraan sana nuti ani osoo gartee iffannisuu dhiisiti lubbuu tiyya takkitti hin dhaba malee ani garuu waan fedhee isaa ta'u warra offanneef na jee yaaduuf illee waan takkaan itti jedhama yaa obboleeyyan kiyya fuula rabbitti illee hamtuudhoonni kana haga rabbiin kee fuudhee lubbuu ta'e si keessaa baasutti abadan rakkina arraa kanaaf jettee lubbuu ta'e dhabuu yaalitti abadan duuba obboleessa kiyya waa'ee keenya iyyuu as garagalu bara shan dura moo ja'a dura qaraara guddaadha na fakkaate qaraara guddaa san keessatti lammiileen biyya teenyaa wanni biyya tanatti Itoophiyaa jeeni manneef namni anuu mala labee haasa'uun fadhu Itoophiyaadha jechuun maali Somaalee jeetiin bakkaan amma dalagu jiru tana dalagaa jiru. Duuba lammii biyya teenyaa gartee as keessatti shorxaa hunda ajjeesanii maal ja'anii Tigreen tun hundi dhuftee tumtee uummata kana gartee akka malee goote gaafa san mallasaan ibsa guyyaa tokkootiin lammiin tiyya peestaalaan deemtee shaanxaan naagaltiin irraan tuqinaa naagalchaa jeeni kabajetti godhe birrii 900 sii kannan birrii 900 biyya teenyaa gisee xayyaaraan akkatti lafa buute san hundi gargaarsa biyya tanaatiin kabaja eenyuutiin kabaja mootummaan biyya sanii lammii isa godheen ilaal birrii 900 sii kannan gisee xayyaaraan buute yoo ati amma fakkeenyaaf maatii qabaatte maatii nama sadii hojii yoo galte jaartii ta'eef ilmaan keetii wajjin ati 900 qabde jaartiin ta'e 900 qabdi ilmaan kee 900 qabdi haala saniin naagalchaa jee galchisiifateeti biyya tanatti namni hafe furmaata harkatee akkasii kaanis qaamaa fudhatee dalagatee wanti harkatan duuba arraan tana mootummaan Itoophiyaa lammuu kana sanuuti lammii isaatii miti eenyu biyya bulchuudhaa taa'aa jirra. Duuba arra maqumaafuu ilma Oromoo biyya bulcha jaali. Nuu miti bararraan tokko Oromoo qofaa miti bara namni as keessa rakkachaa jiru. Oromoo qofaa miti bara. Lammii Itoophiyaa hunda rakkachaa jira. Amaarri as keessa jirti, Tigreen as keessa jirti, Somaaleen jigjigaa ta'e Itoophiyaa as keessa jirti. Arra duuba gaafa ilmi Tigreedhaa biyya bulchu lammiileen Itoophiyaa biyya ambaatti kabaja harkattee gaafa ilmi Oromoodhaa lammiilee Itoophiyaa kabaja dhabde maal nuun jaan? Sabni biraatu maal nuun jaan? Duuba arra inni kun kana hunda arkuu dadhabee furmaata fiduu dadhabeeti. Maal naan jee suutichi tokko dheengadda dhiyoo tana gaafannaan keef yaa habiibi leesh inni mootummaa keessa dalaga. Maaliif akka nu gootan leesh maa irsil baladiin jeen. Yaa akuu kiyya na dhageenaan jee. Wallaahi yaa maqaa kiyya isaan biratti Abdulqaadir jaan wallaahi yaa Abdulqaadir maallaqa biyya tana riyaala kuma 90 wayii ol itti mootummaa Itoophiyaatiif galii gooneeti akka lammiilee isaa ta'an nurraa galfatu koronaan dhufee ji'a lamatti beekni dhiyuma tana. Riyaala kuma 90 ol galii gooneeti kaanis addunyaatti karadhaati akka amma duratti haayisin irraa galchu lammiilee teessan tana nurraa galfadhaa jenneeni birrii san hunda okkee jaanii qeebalanii embaasiin asii fuudhee maallini san eega harka isaanii gahee booda mootummaan Saudi Arabiyaa masgiida gargaaree jaanii maallaqa nuti akka lammii isaan ofirraa galchinuuf itti galii gooneef masgiida gargaaree jaanii miidiyaa isaanii irratti haasa'anii. Duuba nuti maallaqa silaa gargaarsa waan kana lammiileen tura akka nurraa galtu goone achitti isaanii galii goone deebi'anii maas lamatti akka isaan maallaqa erginuuf barbaadanii. Kanaaf mootummaan biyya tanaas aariidhaaf wanna kana godhaa jira. Ati hanga as keessa jirtutti of eeggannoo godhii kanaan duute jechuudha. Duuba gizee tana ofii hatanii ofii kijibanii gizee lammii ifiitiif maal yaadan lammii isaanii biyyaan baa jirtu tanaaf. Kanaaf yaa obboleessa kiyya mee nuti rabbumatti harka laanna wanni naan himaas dhahammadhu gabaabse ijoolleen Oromoodhaa afaan kiyya dhageessan ta biyya ambaa jirtan biyyoota dimokiraasii qabdu keessa jirtan mee rabbii isinuma sodaadhaa rabbii gartee Oromummaa waliin nuu kan ilaala rabbii Islaamummaa waliin nuu kan ilaala rabbii Kiristaanummaa walitti isin kan ilaalaadha. Rabbii amantaa meeqa keessaa saba meeqa keessaa walitti biyya takka keessaa nuuf fideessan laalaadhaati yoo dandeessan embaasii Saudi Arabiyaa biyya alaa biyya isin jirtan keessa duratti hiriira nuu baha sagalee nuu ta'a. Obboleeyyan kiyya wallaahi wabillaahi watallaahi rabbii kiyyaan na harka halkan tokko rafuudhaafin sa'a jaarafuufin sa'a 12 yaada taa'e. Wallaahi wabillaahi watallaahi dhiiroo yoom asiin dhufanii yoom mana kana keessa taa'e asiin cabsuu ni danda'ai amma osoo si hojjaasaa jiru dhiiroo yoo dhufanii kan tuulaa dadhawan asiin ba'uu ni danda'ai jeetiin uraa lallaaladha jettiyaan mee namuma Saudi Arabiyaa keessa jiru dubartii fi dhiiraa ta'u nama oftee guyyaa tokko viidiyoo raabu yookaan suuraa bareedduu takka akka nama biyya alaa jirutti ka'uun agarsiisa namuma numa keessa maxbaqa fa'aa hammaama fa'aa keessa dhaabbanne maaliif san hundi rakkina. Unkaan amma waan sadhiisiiti habiibii kiyya gabbee yoon siyaa dirasii deebita.